Nagaan keenya kabajaa jaalalaa bakka jirtan isin haa ga'u. Akkam jirtu ijoollee? Nagaa keessanii kun qophii yeroo maatiiti. Qophii yeroo maatii keenya akkuma malasaa guyyaa har'aa immoo keessummaa qabannee siif dhiyaannee jirra. Guyyaa har'aa kan nuti argamnu magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Sabbataatti argamneeti. Kan nuti jirru egaa mana eenyuufaa mana barattuu eenyuufaa kan jedhu immoo qophii keenya irraati kan isin argitani. Kanaaf amma xumuraatti nu hordofaa isiniin jecha guyyaa har'aa muuxannoo isaanii isiniif qoonnaa jechuudha maatii kana. Kanaaf nu hordofaa isiniin jenna turtii gaarii. Tole duraan dursaa carraanuuf kennitanii mana keessanitti dhufnee keessummaa yeroo maatii isin godhachuu keenyaaf waan nu fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galateeffannaa fayyaa ta'a. Tole mee daawwattoota keenyaa wajjin wal barru. Tole. Ani maqaan koo Ayyaana Waannaadha. Masgabee Waaqtoleen jedhama. Haadha Yaanneet, haadha Deebii, haadha Nagaati. Ani maqaan koo Anita Ayyaanaan jedhama. Kutaa Afuraffaa Ambaladha. Ani maqaan koo Deebii Ayyaanaan jedhama. Kutaa tokkoon baradhaa. Baay'ee gaariidha egaa kan nuti mana kana dhufnee farraa waa'ee Yaanneetii fi Yaanneet barattuu cimtuu akka isheen taate iyyaafanneeti egaa gara kana kan nuti dhufne. Kanaaf mee Yaanneetiin akkamitti beektu ijoollummaa isheeti kaasee mammaatti nutti himame. Hunda dura sagantaa kana qopheessitanii akkaataa kanaan kabajaanii gara mana keenyaatti dhuftanii jabina Yaanneetiin irra jirtu dhageessanii odeeffattanii iddoo kanatti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada maqaa maatii kootiiti. Yaanneet sadarkaa manneen barnootaa KG irraa eegaltee barattuu cimtuudhaa fi KG kan isheen sadarkaa badhaasaatti dhufuu jalqabde KG tokkoffaarraa kaastee jechuudha. KG tokkoffaarraati haga har'aatti akka carraa ta'e bara kana akkuma mooraa mana barnootaa waliifitti sadarkaa tokkoffaadha. Kilaasii isheerraa sadarkaa tokkoffaa akka mooraatti immoo sadarkaa tokkoffaa baatee qabxii 98.67 galmeessitee gara kutaa afuritti darbitee jirti jechuudha. Ciminni isheen agarsiisaa dhuftee adeemsaanii fooyya'aa kan dhufee fi sana cinatti nutillee akka maatiitti akka carraa ta'e lamaan keenya hojjetaa mootummaadha. Muuxannoo barsiisummaas dhabnu guyyaatti wantooti isheen barattee maal barattanii gosoota barnoota isheen barattu sana keessaati immoo kamtu sitti cime kamtu laafaadha. Waan sitti cime sanaaf immoo fala maaliitu taa'e karaa jedhu sanaan tootaalii galgala diskas goone jechuudha. Waliin mari'anne jechuudha. Erga mari'annee booda gosoota barnoota isheen barattu sana keessaa wantoota cimaa ta'e waliin teenyee erga ilaallee booddee erga naaf galeera jettee booddee jechuudha waan sana keessaati kan baanu. Yoo wanni sadarkaa keenyarra darbu yoo jiraate barsiisaa gaafattee tootaalii dhimma kanatti furmaata kennuu qabda yeroo itti aanutti kan jedhu sanaani kallattii waliif keenya akka carraa ta'e yeroo ishee bal'aa barnoota irratti jechuudha tootaalii qo'annaa irratti kan isheen dabarsitu. Kanaaf Yaanneet kana fakkaatti jechuudha. Yaanneet ijoollummaa isheerraa kaaftee xiqqummaa yeroo dhalattee guddachaa dhuftarraa kaaftee kutaa tokkoffaa yookiin KG tokko iddoo gara kutaa tokkootti hin darbiin KG tokkorraa kaaftee barnoota isheetti baay'ee jabduudha. Mana keessattis immoo wantoota isheen argisiiftu abbaan ishees anis mana keessatti haalumti guddina ishees baay'ee nama hubattuu fi ogeettiidha. Akkasumattiin atuma gara barumsaan deemiin iyyuu baay'ee umurii isheetiin oli beekumsi ishee yaada isheen namaa qabdu ka'umsumarraa kaasee KG tokkoo kaastee amma kutaa arfaffaa jirti. Hanga ammaatti tokkoffaa bahaa jirti. Haalli isheen irra jirtu saala gaariidha. Hin dubbifti. Naamusi ishees guddinni ishees dubbiin ishees hundumtiyyuu barattuu cimtuudha. Toomaa jechaa egaa mee gara Yaanneetitti dabarru. Yaanneetis mee barattuu akkamii akka taate nutti himi kutaa gargadiitii kaasee jechuudha. Egaa ani ofiin boonu footoon taane ijoollummaa kootii kaaseen barnootatti baay'een xiyyeeffannoon kennan ture. Gaafan xiyyeeffannoo kennus egaa KG tokkoffaa KG lammaffaatti taphachaa madabarsu amma kana cimtuun turre garuu erga kutaa lama kaasee jalqabee barnootatti baay'ee xiyyeeffannoo kennuuttan kee sababisaa ammuma umuriin dabalaa deemu ammuma kutaan dabalaa deemu barumsis dabalaa madeema kanaafuu ittuma cimaan deeme. Baay'ee gaariidha baay'ee namatti tola egaa barattuu cimtuudhas abbeen keessa nutti miraatis nutti himteetta. Mee akkati barattuu cimtuu taatu maal si gargaare? Ani akkan cimtuu ta'u kan na gargaare tokkoffaa kitaabotan dubbisu yookaan xiyyeeffannoon barumsaaf kennuudha akkaataan itti dubbisuudha. Lammaffaa immoo gargaarsa maatii koo fi barsiisota koodhaan kan akkas ta'e.
Kanaafuu qo'achuuf yookaan akkam barattuu cimtuu ta'uu fi kitaaba koo ta'uu fi akkaataan itti qo'adhuu fi maatii koo barsiisonni koo anaaf gahee olaanaa naa qabu. Mee maatii kee barsiisonni kee maal si deeggaruu isa kan nutti hime? Maatiin koo wanta na barbaachisu hunda isaanii guutu keessattuu abbaan koo immoo waan naaf hin galle akka barsiisaatti ta'e inni barsiisaa miti hojjetaa mootummaadha. Akka barsiisaatti ta'e galgala yoomiyyuu yoo ta'e gaafa hojiirraa deebi'u na qo'achiisa. Ergisi yoo inni immoo furamuu didee barsiisota koon gaafadha. Barsiisonni koo egaa na gargaaru abbaa koorras irra caalaa naa ibsu. Sababi isaa abbaan koo barsiisaa miti isaanirra amma xiqqaa ta'e na barsiisa. Garuu barsiisonni koo na gargaaru karaa bal'aadha. Ani keejiitii kaasee barattuu cimtuun ture. Fufaaman deeme achumaan gaafa kutaa tokko galus ittuma fufe. Yaanneeti si qo'achiistii mee deeggarsa akkamii si gooti mee akka itti barattuu cimtuu taatuufis? Jalqaba isheen na qo'achiistii achumaan gara isheetti kaate amma isheen qo'attee fixuttis ani ittumaan eegala nan qo'adha. Achumaan isheenis gobazattee barattuu cimtuu ta'e naan jetti. Mee yaanneeti irraa maal barattati? Ani akkuma yaanneetii barattuu cimtuu ta'uun barbaada. Akkuma ishee tokkoffaa ba'uun barbaada. Akkasiin barattuu cimtuu taatu maaltu gargaare deeggarsi keessanis dhamaatiin ishees mee gama gamiin? Waan akkanii jalqaba kaasuudhaaf yaale gargaarsi bal'aan isheen narraatii eegdu hin jiru. Iddoowwan muraasatti kan isheen deeggarsaa fi na gaafattu adda baastee beekte jechuudha. Tootaalii dabtaroota yookaan immoo gosoota barnootaa qabdu keessaatii adda baastee gosoota barnootaa barattee dhufte keessaatii abbaa kuddoon kun natti jabaate karaa jedhu sanaan kaaste jechuudha. Kanarraan kanaaf anamma hojiitii bahee dhufee jennaan isheen maalirra teessi qo'annaa marra teessi jechuudha. Anis baay'een itti xiyyeeffadha baay'ee yeroo ishee haala kamittiyyuu umurii ishee kanarraati tootaalii kan isheen jalqabuu qabdu umurii ammarra jirturraa waan ta'eef barnoota isheetti baay'ee akka isheen jabaattuu qabduuf xiyyeeffannoo olaanaa akka isheen itti laattu yeroon tabiisaa yeroo of danda'e akka ta'e yerootti gorsa garaagaraa nan kennaafi akkuman jedhe wanni isheen istaatasii isheen irra jirtu yookaan immoo sadarkaa isheen irra jirtu yeroo inni itti nuun ol ta'u jira jechuudha. Kanaaf sadarkaa sanatti wantoota natti illee cimuudhaaf yaalan yeroon barsiisota ishee barsiisanitti rifeer godhu jira jechuudha. Gara sanatti dabarsee barsiisaa kee gaafadhuuti bor waan irra geesse fidii kottu karaa jedhu sanaanii barnoota ishee akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaale maal barattee galtee gosoota barnootaa akkamiitu siif mijataa ta'e kamtummoo sitti cimee kan jedhu sana adda baasee nan gaafadha. Akka isheen barattuu cimtuu taatuuf irra caalaa katasaa ta'e anis abbaan ishees hojjettoota mootummaati. Kutaama tokko yoo keejii tokkorraa kaasees abbaan ishees yeroo baay'ee hin dubbisiisa. Akka isheen dubbiftu jabaadhu jedha. Isheenis yeruma sadarkaan barnoota ishee dabalaa deemu dubbisnis yeroo ishees barnootaaf kennuu irratti jabaachaa dhufte jechuudha. Keessattiyyuu deeggarsi nuti goonuuf yoo jiraate yeroo adda addaatti kitaaba akkasii naa bitaa jetti isa hin binnaa fi akka maatiitti waan isheef hin galles immoo nu gaafatte jechuudha. Har'a caalaa abbaas hin gaafatti innis hin qo'achiisa yeroo baay'ee isaan lachuuyyuu hin dubbisiisa yeroo baay'ee deebiis ishees hin dubbisiisa. Kanaaf kitaabaanis yaadaanis jabaadhu jennee jajjabeessuun irra guddaa immoo waaqayyoonis hin kadhannaafi. Baay'ee gaariidha. Egaa haati yeroo baay'ee ijoollee bira jirti. Keessumaa itti fayyadama yerootti yeroo isaanii akka isaan hin qisaasessinee fi sirnaan akka isaan fayyadaman karoora baafataniillee akka qo'ataniif akka haadha tokkotti maaliin deeggaraa jirta? Akka haadha tokkotti ani waan ani ittiin deeggaru yoo jiraate yeroo isaanii akka isaan sirriitti itti fayyadaman hojii oollee isaan dursa keenya galu yeroo galan galgala dubbistaniittu maalirra jirtu ishee kanallee ishee eegoo isheellee dubbisiisteettaa jennee hin hordofna jechuudha. Har'a maal barattanii egaa isheen illee isa birayyuu darbiteetti waan bal'aa ishee dubbisiisuuf yookiin qo'achiisuuf itti rakkannu hin jiru. Garuu isheetiinis akkamii dubbisteettaa har'a maalirra jirtaan jenna. Isa duwwaas immoo otoo hin taane deeggarsi nuti akka namoomaattis taasisnuuf akka isaan nama guddaa ta'aniif akka isaan hawaasa keessatti illee hawaasaaf jaalala akka qaban manneen barnootaa keessatti barattootaaf barsiisota isaaniif illee jaalala akka qaban duudhaa fi safuu hawaasaatiin akka guddatan
namni immoo yoo har'a ijoollummaa isaanii kanatti jabaatan bor nama guddaa nama biyyaaf bu'aa buusu akka ta'an sadarkaa kanarraa kaafnee itti himna jechuudha. Barnooti manaa eegala jedhama. Mee akka maatiitti fakkeenyummaa akkamii ijoollee keessanitti argisiisaa guddisaatti kan isin jirtanii? Maatiin immoo ijoollee isaaniitti fakkeenyummaa akkamii argisiisuu qabu? Fakkeenyummaa nuti maatiitti ijoolleetti agarsiisaa sadarkaa kanaan geenye jalqaba ijoolleen sammuu ishee wantoota qabaman sanatti qabamtee jabaattee dhaabachuudhaaf ilaalchi maatii gidduu jiru baay'ee murteessaadha. Walitti dhufeenyi maatiin abbaa fi haati qaban sun baay'ee murteessaadha jechuudha. Nu gidduu waaqni galannaa ga'u jaalalatu jira. Akkasumas illee ijoollee keenya nuti sadarkaa kamirraan iyyuu osoo walitti hin fidin yookaan immoo sadarkaa uleedhaan osoo walitti hin fidin nuun akkasumaan wal gorsine baay'ee ijoolleen keenyas gorsa nuu dhaga'u ijoolleewwan nu dhaga'an qabna waaqni galata argatu. Sanarraa ka'ee jaalalli gidduu keenya jiru tootaalii ijoolleen kunillee maayinni wantoota qabatan sana qabatanii akka isaan itti jabaatan. Sababni isaa garaagarummaa wayii maatii gidduu kan jiru yoo ta'e sammuun ijoollee sanatti xiyyeeffate jechuudha. Kanaaf taargeetii maayinni wanni isaan ilaallatu qofti barnootaaf barnoota qofa ta'uusaa wanni isaaniin eeggatu wanni nuuni isaanirraa eegnu bu'aan ani ijoollee koorraa barbaadu ani ammallee jechuudha ijoollee xixiqqaatii sheema kanarraallee kaasee bu'aan isinirraa barbaadu tokkoof tokko barnootatti cimaa ta'u. Xiyyeeffannoon keessan barnootaaf barnoota qofa. Wantoota isiniif malu immoo isiniif barbaachisu immoo sadarkaa gaaffiitti yeroo barbaadanitti gaafadhaa karaa jedhu sanaan fedhii isaanii yerootti guutaa deemna. Kanaaf ijoolleen keenya illee amaloota yookaan immoo naamusa mana keessa jiru sana cinatti barnoota isaaniitti illee cimaa akka isaan ta'an wanni godhe keessaa tokko isa kana waan jedhuun qabu. Baay'ee gaariidha. Keessumaa guddina sammuu daa'immaniitii wajjin wal qabatee egaa jechoonni nuti ijoollee keenya irratti dubbannu yeroo baay'ee dhiibbaa qaba. Gara gaariitis gara gadheetis jechuudha. Kanaaf ni dandeessaa ati cimtuudha jechaa guddisuu irratti akka isaan of ta'ummaa godhatan irratti maal fakkaatu? Akka isheen cimtee baatuuf wanna hin dandeenye hin jiruudha. Tootaalii sadarkaa barnootaatti samma fakkeenyaaf gosoota barnootaa isheen qabattee jirtu kanaan wantoota kanaatu natti cime gaafa isheen jettu ay kun salphaadha siif danda'ama karaa jedhu sanaan jechuudha. Tootaalii wanni hundumtuu cimaadha jettee yoo fuula ishee dura keessee wanni nuti salphaa ta'e iyyuu cimaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wanni isheen cimaadha jettee qabattu kun baay'ee salphaadha. Kanaaf iyyuu sadarkaa kanatti baay'ee soof hin yaaddessinii kana kallattii kana kanaan ilaali. Karaa jedhu sanaan jechuudha kan nuuni yeroo baay'ee ol qabsiisnu. Yaadne kanarratti maal jettime abbeen kee yookaan maatiin kee si jajjabeessuu amilee si kennuu si badhaasuu irratti illee maal fakkaatu? Ani gaafa abbaan koo na qo'achiisu yookaan wanti tokko gaafa natti cime jedhu yeroo baay'ee jecha kana fayyadama. Wanti tokko yoo dubbiste baay'ee salphaadha naan jedhe itti na fayyadama yeroo kamiyyuu yoo natti cime jedhe. Kanaafuu yoo kanaan illee ta'e karaa siistama salphaa kan akka maatisiifaa jechuudha. Kana siistama salphaadhaan natti agarsiisa. Maatiin tokko akkamitti sitti cima jedhee daa'imaan illee wanta hin taane tokko barsiisaa yookaan arrabsu tokkotti daddabalata. Garuu abbaan koo akka ittiin natti hin ilaala. Kun ikkoo baay'ee salphaadhaan kun ikkoo akkasittiin hojjetamuu ni danda'a. Akkamitti sitti cima akkas naan jedhee natti hima. Yeroo baay'ee badhaasa na badhaasu jechuun hanga simisteeraatti illee simisteera irratti waliif hin kennu jechuun badhaasa hin kennu garuu isaan simisteera irratti akkaataa qabxii koo daangeffamu. Qabxii koo jechuun 99 barana fiduu qabda jennaan 99 ol yoon fide badhaasa irratti illee dabalate wanta tokko naa godhu wanta na barbaachisu jechuudha. Badhaasa waan baay'ee na badhaasu keessattuu kitaabota adda addaa garaagaraa 5 hanga 8 illee kutaa tokko hanga 4 keessa taa'ee kan 5 hanga 8 fanqoodha. Kuni badhaasa isaanii irratti na daangeffama. Gaafa kutaa 2 jiru kan kutaa 3 durseen qo'adheen ture. Kutaa 2tti simisteera tokkoffaatti qabxii inni natti himeen nan hojjedhe isa olillee nan fide. Ergisii booda kan kutaa 3 kitaaba kutaa 3 naa fide. Gaafa inni naa fidu kana sirriittan qo'adhe ammallee gaafa kutaa 3 gale maaltu na gargaare isan bara darbe yookaan bara gaafa kutaa 2 jiru san qo'adheetu kutaa 3 irratti barachaa ture. Kanaaf kitaabni sun amma yoo nallee jira kitaabni sun baay'ee na gargaara exactly jechuudha. Kanaafuu kutaa 3 illee akka hin qabxii gaarii fidu na taasiseera. Baay'ee gaariidha. Mee tarii fakkeenyummaa maatii keerraa kanan baradhee abbaa fi haadha koo fakkeenyummaa akkasiin itti agarsiisanii jettee kan itti gammaddu yookaan irraa baratte maali?
Ani abbaa koo faadha koorraa waan baay'een baradha. Abbaa koo faadha koorraa jaalala isaanii nan baradha. Wal yaadummaa isaanii ofiif qabanii waan baay'een irraa baradha. Akkaataa abbaan koo siistama inni itti fayyadamu, akkaataa inni itti barumsa qabatu. Ana amma fakkeenyaaf kan inni abbaa koo irraa baradhe akkaataa inni iskiriiptootti qabatuu fi akkaataa inni iskiriiptootti qabadhu tokkodha. Jechuun isumarraa san baradhe ofii koo fudhadha jechuudha. Namni yookaan daa'imni murteessaa maatiidha. Maatii yoo haala ciminaan daa'ima isaa qabate yookaan fakkeenyummaa gaarii yoo qabaate daa'imni illee maatii sanarra caalaallee ta'uu ni danda'a. Kanaafuu abbaa koo faadha koorraa waan baay'ee barachuu nan danda'an. Baay'ee gaariidha. Egaa mana barumsaa keessatti barataa tokko naamusa agarsiisuu qabni. Barataa cimaanis jechuudha. Mee mana barumsaa keessatti ijoolleen naamusa akkamii agarsiisuu qabaa? Yaadneeti immoo naamusa akkamii agarsiifti? Ijoolleen kilaasii keessatti yookaan mana barnootaa keessatti amala gaarii akka agarsiisuu qaban ani nan barbaada yookaan abdiin qaba. Garuu barattoonni tokko tokko jiru kan amala gaarii hin qabne. Garuu barumsaan illee kan ciman jiru. Utuma amala gaarii hin qabaatiin barumsaan kan cimanii jechuudha. Garuu kuni tokkoffaan kan barbaachisu amala kabaja naamusa malee barumsa namni tokko otoo hin danda'in yoo kabaja ulfina namaa barate barnoota isaatti laafuurra jabaachuu hin filata. Kanaafuu wanti barbaachisaan tokko amaladha. Namni tokko amala hin qabu taanaan barataa cimaa hin ta'u. Ani amala koo kana jedhee ibsuu hin danda'u. Akkan beekutti gaafa barsiisaan kilaasii hin jirre nan qo'adha. Amma gadi baanuufaa ijoolleen gaafa jiramini barnoota faajaaqa yeroo isaan ala baanii kubbaa taphatan keessattuu yeroo qormaataa ani kubbaa taphachuu dhiisee taa'ee qo'adha. Amala akka hin qabuun ani gaafa ofitti namana. Nuti sitti amannaa akka amala qabdu. Mee abbeen ishee egaa hariiroo isin barsiisota wajjin qabdan mana barumsaatti hordofuu maalirra oolte jedhanii hordofuun maal fakkaatame? Barsiisota wajjin yaa'u walitti dhufeenya cimaa qabna. Yaadneet yeroo hundumaa akka carraa ta'ee wanni isheen sadarkaa manneen barnootaa keessatti ittiin hiftu keessaa naamusa olaanaa qabaachuudha jechuudha tootaalii. Namoota biroodhaaf namoota gurguddoo yookaan immoo barsiisota sadarkaa ta'aniif illee fakkeenyummaa qabdi karaa jedhu jechuudha barsiisonni kan isaan kaasanii ani istaatasii isheen irra jirtu yookaan immoo sadarkaa ishee yeroodhaa yerootti barnoota isheen duwwaan osoo hin taane naamusni ishee manneen barnootaa keessatti agarsiistu maalii waan jedhu san barsiisota ishee barsiisan nama 3-4 qaba jechuudha tootaalii kan ishee hordofan. Sana keessatti yaanneetiin nuun nu gorsiti malee nuun yaanneeti gorsuu hin dandeenyu sadarkaa jedhu jechuudha barsiisonni ishee barsiisan kan isaan kaasanii. Kanaaf amma sanatti barnoota duwwaan miti naamusni isheen qabattee aadaa safuudhuudhaa ishee qabattee guddachuu qabdullee kabajni isheen namaaf barsiisaa isheef qabaachuu qabdullee maal waan jedhu sana barsiisota wajjin walitti dhufee yeroodhaa yerootti wal dubbisna jechuudha. Sagantaa maatii irrattis wantoota achi keessatti hanqina agarsiisan gama barattootatiin wantoota hanqina agarsiisan illee kun yoo fooyyee karaa jedhu sanaani barsiisota yeroo garaagaraatti naasofna. Kanaaf ani barsiisota wajjin waa'ee ishee duwwaa osoo hin taane isheen kun illee maalirra jiru naamusni isaanii maal fakkaata istaatasii isaan irra jiran yookaan immoo sadarkaa isaan irra jiran maal fakkaata wanti fooyyessinuuf yoo jiraate gama keenya wanti guutamuu qabu yoo jiraate komanti nu godhaa karaa jedhu sanaan komantii irrattis barulleen komantii hin qabu barullee komantii irrattis yeroo garaagaraa barnoota isaanii wal qabate wanni kun kallattii kana yoo fooyyee karaa jedhu sanaan komantii irratti illee kitaaba komantii isaanii irratti illee yaada kennaa deemnaa jechuudha. Akkaataa kana walitti dhufeenyi keenya nuun barsiisaa wajjin qabnu baay'ee jabaadha waan jedhu kaasu. Ijoolleen sodaa akka hin qabaanneef jechuudha. Waan barbaachisu iftoominaan maatii wajjin akka haasa'anii fi maatiidhaa wajjin walitti dhufeenya gaarii qabaachuu irratti maatiin keessa maal fakkaatame? Ijoollee koo fi yeroo hundumaa maatiidhaan illee yeroo nuni teenyee mari'annu diskas goonu gaafa mari'annu lafa namoonni gurguddaan jiranitti tasgabbiidhaan naamusaan namoota akka dhaggeeffachuu qabdan jaalala walii keenyaa gidduutti nuti amma yaanneetiin ijoolleedha yookaan isheen kun ijoolleedha waaniin keenya tokko jechuudha. Tootaalii taphiisni yaada wal geeddaruun keenya lafa maatii taanee jirrutti daangaa tokko malee jechuudha. Nu wajjin akkumaatu waan nuuni hirmaannu sanaan hirmaatanii dubbii keessatti waliin taphachuun waliin kolfuun baay'ee mul'ata jechuudha nu gidduutti. Kanaaf sun naannoo maatiitti eriyaa maatiitti baay'ee bal'aadha walitti dhufeenyi keenya ijoollee wajjin baay'ee olaanaadha jechuudha.
isaan amma nuti hojii dhaqnee deebinee gaafa gallutti baay'ee nu eegu jechuudha. Biyyaansi sa'aatii nuti qabnu san nu waliin dabarsuudhaaf hawwii cimaadhaan nu eeggatu jechuudha. Yaadneet maal jetti kana? Ani kanarratti egaa maatiin koo anaaf iddoo bal'aa qabu jechuun gaafa namoonni odeessan keessan galinaafaa jedhanii duraan baay'ee na gorsu turan. Garuu gaafa namni hin jirre yookaan keessummaan hin jirre tokko baqa firii mataanii otoo waan tokko hin sodaatiin maatii keenya wajjin kolfanii taphanna. Daa'imman tokko amma abbaaf haadha hin sodaatu. Sodaachuu otoo hin taane kabajuu qabna. Kanaafuu ani yeroo baay'ee nan kabajaanii hin sodaadhu amma sana isaanii wajjin firii ta'een odeessa yookaan konfidensii maqabaadheen odeessa. Kanaafuu ani nama nan kabaja malee hin sodaadhu. Baay'ee gaariidha. Mee waan si rakkisee yookaan waan gaafachuu barbaadde abbaa kee moo haadha kee sodaa malee gaafattame? Ani waan barnootaa wal qabatu yeroo baay'ee abbaa kootti ni madda. Abbaa koon gaafadha. Abbaan koo waan na barbaachisu hundasaa naa guuta. Waan barumsaa wajjin wal qabatu. Tole baay'ee gaariidha. Egaa daawwattoonni keenya daawwachaa jiru egaa gidduutti immoo takka bohaaruudhaa fi hibboon qaba. Yaadneeffaan hibboo kana sirriitti beeku, deebiinfaan sirriitti beeku. Garuu immoo maatiin isaanii amma hin beeku kan jedhu immoo gaafachuudhaa fi haa gaafannuuni. Tole beesee irraan eegalaa. Hibboo gaaficha akkas jedha. Fannisan fannoo hin qabdu, teessisan teessoo hin qabdu, eenyuunii jetti. Finyoodha. Finyoo miti. Finyoon ta'u. Ada yaadneetiif dabarseera. Agargaaraniire? Dadhabdani. Hin dadhabde. Egaa ani nan yaala. Carraa naa kennameef galatoomaa jechaan akka gaaffii kanaatti ani killee yookiin hanqaaquu jedhee yaada. Egaa deebii isaa immoo sintu beeka. Sirriitti argata. Baay'ee gaariidha. Tokko tafa. Sangaan gaafa dalgee bookkisaa asiin darbee. Qawwee. Miti. Yaana diisi. Sangaan gaafa dalgee bookkisaa asiin darbee. Qawwee jedhanii. Konkolaataa. Konkolaataa. Qoradaan an sokkadhachuun danda'ama. Yaadneet hin beektu? Beeka. Xiyyaara. Baay'ee namatti tola. Egaa ittiin bohaaraadha kan jirru. Mee yaadneet gara fuulduraatti mee qabxii kee kanas fooyyessitee barnoota keetti cimtuu ta'uudhaaf maal gochuu qabdamee maal gochaa jirtas? Gara fuulduraatti cimee barachuu, cimee iddoo guddaa gahuuf qo'achuun qaba jechuun sirriitti dubbisuu, amma danda'e kitaabota garaagaraas rifeer gochaa dubbisuu, qo'achuu na barbaachisa. Tole baay'ee gaarii. Mee mul'ati kee fuulduratti maali? Mul'ati koo gara fuulduraatti Dooktara Gadameessaa ta'uun barbaada. Maaliif? Sababi isaa namoonni baay'een yookaan dubartoonni baay'een sababa maashinii yookaan hanqina maashinii yookaan hanqina dooktaraadhaan ijoollee isaanii yookaan ofii isaaniifis lubbuu dhabaa jiru. Kanaafuu keessattuu naannoo baadiyyaatti kanaafuu ani lubbuu dubartoota sanaa fi ijoollee isaanii hambisuun barbaada. Isheen mul'ati ishee gara fuulduraa kana jetteetti maatiin immoo mul'ata ishee hagam beekaa mul'ata isaanii bira gahuudhaaf immoo waan keessa isaanii jirutti itti guddisuudhaaf amma irratti hojjechaa jirtu. Waan amma qabdu kana mul'anni ishee waanuma amma isheen jettee kaastudha jechuudha. Dooktara keessaa yoo sallatti gootee waan irratti hojjechuu qabdu. Waaqni ishee milkeessu galmaan ishee agahuun jala jalqaba. Kana bira akka isheen geessuuf gama keenyaan deeggarsa yookaan tumsa barbaachisu kamiyyuu gochuudhaa fi cinatti kallattii ittiin deeggaruun nurra jiru lafa deeggarsa barsiisaa barbaadutti lafa humna keenya ol ta'etti lafa deeggarsa barsiisaa barbaadutti barsiisaadhaan deeggaramu akka isheen dandeessu individual yookaan dhuunfaadhaan akka isheen deeggaramuu dandeessu kitaabota garaagaraa wantoota isheen dubbisuu dandeessu galma kana cina waan ishee dhaqqabsiisuu danda'u
kitaabota garaagaraa binnee dhiyeessiidhaan deeggaruudha jechuudha. Loojistikiidhaan deeggaruun hamma dhumaatti jabaattee akka isheen lafa yaaddee kana geessuuf yoo rabbii waliin umurii nu dheeressee sanaan nu ga'e yaa'u deeggarsaa fi duubatti hin deebinu jechuudha. Yaannees duwwaa osoo hin taane yaa'u ani akka carraatee jaalala waaqayyoo ta'e ijoollee sadiin qabama sadarkaa kanatti ishee kanaan illee amma keejii irraatti gara gireedii tokkotti dhuftee jirti. Mucayyoon ishee taantu ishee kana akkaataa isheen jabaattee istaatasii yookaan immoo istaandardii isheen irra jirtu yookaan immoo sadarkaa isheen irra jirtu irratti dhufuu karaa isheen dandeessu sanaan isheef amma qoodee kenneen jira jechuudha. Sa'aatiillee ishee sa'aatii hammamii sa'aatii qabdu keessaati isheedhaaf sheer gochuu akka isheen qabdu. Baay'ee gaariidha. Yaanneeti ofisheetii barattuu cimtuudha. Daree keessatti hiriyoota keessa akkasumas obbolaa kee akka isaan barnootatti cimoo ta'anii fatima maal gochaa jirta? Ani obboloota koo kanan gorsaa jiru isheen natti aantee kan isheen sekondiin deebiin jechuudha. Isheen amma gara kutaa tokkotti ceeteetti. Kanaafuu erga kutaa tokko ceetee gaafuma keejii sirii jirtu iyyuu erga waan hundaaf finnee booda saayitii daqiiqaa 45 yoo baay'ate saayitii tokko nan qo'achiisan. Ergan qo'achiisee booda ofii koo gara kan koottan darbaa jechuudha. Yoo ta'e illee ani otoon ishee qo'achiisin ofii koo qo'achuu hin danda'u. Sababi isaa yoon ani waan tokko ta'e illee ergan ofii koo fuuldura kootti deeme illee ishee yoo gadi yookaan qabxii gadi aanaa fidde anaanis ofii koofittis hin gammadu isaan argadhees hin ta'u. Kanaafuu obbolaan gaafa anis tokkoffaa bee isheenis tokkoffaa baate qabxii gaarii galmeessinu anaanis natti tolaa jechuudha. Firii koon argadhe akka sanaatti jechuudha. Kanaafuu isheedhaan saayitii tokko nan qo'achiisan dirqama jechuudha guyyaatti. Meetti fayyadama yeroo irratti maal fakkaatati? Yeroonni waan tokko yoo gootee kaate deebisuu hin dandeessu haala yeroodhaan kan ka'e jechuudha. Kanaafuu ani maayikiroo sekondiin tokko illee akka baddu hin barbaadu. Wanti tokko gocha mataasaa qaba yookaan akkaataa raawwatama mataasaa qaba. Yeroo koo haala malee yookaan qisaasesseentii ta'uu hin barbaadu. Kanaafuu yeroo koo sirriitti qabachuu nan qaba. Gara fuulduraattis nan qabadha. Ani ijoollee kan gorsu akka isaan cimanii barataniif akka isaan haala gaariidhaan itti fufaniif akka isaan qormaata isaaniitti jabaataniif. Mee jireenya kee keessaa maaltu si gammachiisa yoo maal gootu? Ani jireenya koo keessatti kan inni na gammachiisu tokkoffaa yooni namoonni tokko jiru mini kan rakkatan yoo isaan nama tokko yoon rakkatee yoon gargaare baay'ee na gammachiisa. Iddoo bal'aa jireenya koo keessatti na kenna. Kanaafuu nama rakkate gargaaruun anaaf baay'ee na gammachiisa. Baay'ee galatoomi. Egaa maatiin keessumaa ijoollee isaanii hordofanii gama safuudhaanis barnootaanis lammii bor biyya kana jijjiiruu danda'an akka ta'aniif maatiin maal gochuu qabu? Wanni maatiirraa eegamu tokko ijoollee isaanii kunuunsuun hordofuun galuuf ba'uu isaanii yookaan mooraa barnoota manneen barnootaa asii duwwaa mana duwwaati keessatti gadhiisuu duwwaa osoo hin taane manneen barnootaa gaafa ga'an maali bu'aa isaan achitti agarsiisan naamusni isaan achitti agarsiisanii kan jedhu sana yeroodhaan hordofuudhaa fi akka maatiitti immoo walitti dhufeenyi maatiin abbaanii fi haati yookaan immoo maatii tokko keessa yookaan mana tokko keessa walitti dhufeenyi jiru sun ijoolleedhaaf fakkeenyummaa guddaadha jechuudha. Irra guddeessa jaalalli mana tokko keessa gaafa jiru yookaan immoo walitti dhufeenyi ijoolleef maatiillee baay'ee murteessaadha jechuudha. Steepii yookaan immoo sadarkaa barbaadamu tokkotti ijoollee ofii fiduudhaaf walitti dhufeenyi nuti ijoollee keenya wajjin qabnu baay'ee murteessaa waan ta'eef ani maatii ijoollee irraa wanni eegamu jiraatu tokko jaalala itti agarsiisuun maatiin jaalala itti agarsiisuun baay'ee murteessaadha. Lammaffaa immoo wanni isaan baratan maal kan jedhu yerootti guyyaatti adda baasanii gaafatanii akkuma amma yaanneet qabattee jirtu kan maatiiwwan isaanii yerootti hordofanii waan isaan irra jiran sadarkaa isaan irra jiran beekuu fi bu'aa isaan guyyaatti yerootti galmeessaa deeman sanarra dhaabbatanii jijjiirama jiru sana adda baasaa wantoota isaaniif malu loojistikii waan isaaniif malu yeroo kana jennu iskiriptoon jiraachuu danda'a kitaabni jiraachuu danda'a wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'a. Maateriyaaliiwwan barnoota keessatti ijoollee gargaara jedhamanii yaadaman hundayyuu yeroodhaan qopheessuufiin yookaan immoo qindeessanii kennuufiin baay'ee murteessaadha. Irra guddeessa walitti dhufeenya ijoolleef maatii cimnaan sana keessaati wanni ba'u bu'aan argamu bal'aadha waanuma jedhu. Ijoollee keenya wajjin yeroo baay'ee
galgalas haa ta'u guyyaa sanbataattis wal wajjiniin hin haasofna mana keessattis waliin hin dudubbanna waan akka maatiitti haasa'amu akka maatiitti hin haasofna waan barnoota isaanii ilaallatus akka barnoota isaaniitti wal wajjiniin tokkummaa gaariitiin karaa iftoomina qabuun jechuudha kan nuti iddoo tokkotti yookiin immoo wal wajjin taanee mari'annu jechuudha. Inni kan biraan maatii biraa fi kan jedhu irratti yeroo baay'ee egaa hojii koo wajjiniinis wal fakkaata dhimma dubartootaaf daa'immaniin hojjedha. Daa'imman egeree boriif maatiin baay'ee murteessaadha. Keessattiyyuu daa'imman akka daandii irratti hin baane daa'imman akka hin miidhamne ani gaheen maatii gahee olaanaadha kan jedhuun qaba. Daa'imni tokko nyaata duwwaa miti sammuu isheefis soorachuutu irra jira. Sammuu daa'imman keenya qajeelummaa sooruun waan gaarii barsiisuun waan gaarii gorsuun boru biyyattii kanaaf akka isaan bu'aa taasisan ofii isaaniif jalqaba irratti akka bu'aa taasisan taasisa. Kanaaf daa'imman hundayyuu hawaasan argaddes iddoon arge hundatti kanan gorsu yeroo baay'ee walitti dhufeenyi haadhaaf abbaa daa'imman irratti baay'intinii qaba. Yoo isaan haala gaariin jiraatu ta'e haala gaarii walii galu ta'e nageenya qabu ta'e daa'imman sunillee nageenyatti guddatti jechuudha. Garuu immoo daa'imni haatiif abbaan mana keessatti wal dhibuu wal jeequu wal lolu taanaan daa'imni gara barnootaa dhiiste yookiin gara jaalala abbaatti rakkatti yookiin gara jaalala haadhaatti rakkatti jechuudha. Kanaaf daa'imni daa'ima guddisuu keessatti gaheen haadhaaf abbaa gahee olaanaa waan ta'eef daa'ima isaanii hordofu amma yeroo baay'ee akka biyyaattis akka magaalaa keenya akkuma waliigalaatti yoo hawaasi keenya laalle hawaasi keenya ganama bahee galgala galaa daa'imni isaa eessa akka ooltu maal akka hojjettu ijoollee kutaa magara gadii baratantu suusii adda addaa keessatti illee kufachuudha. Erga suusii adda addaa keessatti kufanii immoo karaatti bahuun jira. Miidhaa adda addaa biyyatti warra isaaniitti illee ba'aa ta'u waan ta'eef hawaasi yookiin maatiin daa'immanii waan gochuu qaban daa'imma isaanii gorsuu eessaan baate eessa galte maalirra jirta jedhanii immoo haala hojii isaanii illee hordofu. Baay'ee galatooma yaanneeti egaa ijoolleenis akka kee barattoota cimoo akka ta'aniif ijoollee gorsime kallattii hundumaatiin cimoo akka ta'aniif maala godhaniisa jedhu irratti ijoollee gorsitaa jechuudha. Okay, ani kanan barattoota gorsu yookaan hiriyoota tokko kanan gorsu amala akka isaan qabaatanii fi barumsa isaanii irratti yookaan xiyyeeffannoo barumsaaf akka kennan barbaada. Barattoonni akka isaan amala godhatan akka isaan barsiisota isaanii maatii isaanii namoota isaanii onillee jiran maanguddoota akka isaan kabajan isaanan gorsa. Lammaffaa akkaataa barsiisaatti kabajan akkaataa itti yeroo isaanii fayyadamanii akka isaan itti fayyadaman yookaan yeroo isaanii otoo hin qisaasessin akka isaan itti fayyadaman nan barbaada. Sadaffaa irratti xiyyeeffannoo akka isaan barumsaaf kennan. Barumsaaf akka hiriyoonnis wal jaallatan akka jiramni wajjin qo'achuu wajjin jiraachuu wal jaallachuu kan akkasii akka isaan jiraatu mooraa mana barnootaa tokko keessatti akka inni jiraatu nan barbaada. Abbaa koo ayyaana waannaa sin galateeffadha sin jaalladha. Mama addee Masgabee Waaqtolee galatoomii sin jaalladha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa amma yoonaatti kan isin daawwachaa turtan qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatii keenya irraatiin mana obbo Ayyaanaa Waannaatti argamneeti kan jirru jechuudha. Magaalaa Shaggariitti kutaa magaalaa Sabbataa keessatti jechuudha. Egaa maatii kanarraa waan guddaa barataniitu jenneeti kan nuti abdannu isaan ijoollee isaanii hordofuu keessa ba'e fakkeenyummaa gaariilee ijoollee isaaniitti agarsiisaa akka jiran nutti himaniiti kan jiru. Kanaaf barnoomsi manaa eegala waan ta'eef maatiin ijoolleedhaaf fakkeenya ta'aa guddisuu hordofuutu irra jiraatan dhaamsa qophii keenyaati. An qopheessaan qophii kana gammachuun isaa akkeen ture ogeessota kaameraa keenyaa Ayyalaa Mangistuu Takkaalee Obsaa akkasumas ogeessota istuudiyoo mara taanee isin faana turre. Egaa torbee dhufu immoo maatii biraa iddoo biraatti wal agarra hangasitti nagaatti.